Egaa akkuma beekamu mootummaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi deeggarsa guddaa taasisuu erga eegaleetii tureera. Waggoottan darban 5-6 kana keessatti dhaabbileen fayyaa dhuunfaan bakkeewwan adda addaa keessumaa dhaabbileen fayyaa mootummaa ga'uu hin dandeenye harki mootummaa bakka hunda waan hin qaqqabneef dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kana jajjabeessuu irratti wantoonni fooyyee qaban ni jiru. Naannoleen tokko tokko lafa kennuu irratti akkasumas immoo wal faana hojjechuu irratti wantoonni gaggaariin jalqabamaa ni jiru. Haaluma kanaatiin yeroo taanu keessatti hospitaalli kun kana caalaa akka inni guddatuuf mootummaan deeggarsa kallattiitiin hin kennaa. Keessumaa magaalli kunis bal'inaan akka isaan mana ijaaranii bal'inaan akka isaan socho'aniif deeggarsa hin taasisaa. Kanas akka ministeera fayyaatti nuti isin hordofna. Kana malees immoo tajaajiloota dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti hin jirre gara kanaatti akka isaan dhufanii hawaasni keenya argatan gochuu irratti mootummaa fi dhuunfaa wal faana hojjechuu irratti wantoonni jalqabaman ni jiru. Dhukkubsattoonni gara dhaabbata kanaa dhufan hundumtuu mootummaanis kan tajaajiluuf taa'e waan ta'eef wal gargaarree wal faana taanee cimnee hojjenna. Isaanis bu'aa argatan akkuma jirutti ta'e hawaasaaf gatii madaalawaan tajaajila akka kennaniif nutis deeggarsa adda addaa hin goona. Gara fuulduraatti kan mootummaa kan dhuunfaa utuu hin jedhin hawaasa tokko tajaajila waan ta'eef wal qabannee hospitaalli kunis akka inni guddatuuf mootummaan kallattii hundaan keessumaa akka isaan investimentii adda addaa irratti haalli mija'ee akka isaan lafa argataniif deeggarsa kan taanu taasisuusumaan kaasuun barbaada. Guyyaan har'aa nuuf guyyaa addaati, nuuf guyyaa gammachuuti. Sababni isaa immoo mul'ata keenya jalqabaa kan ta'e hospitaala guddaa sadarkaa biyyaatti beekamaa ta'e, sadarkaa Afrikaa bahaatti beekamaa ta'e ijaaruudhaaf, uummata keenya tajaajiluudhaaf, fayyaa guutuu akka inni qabaatu, gammachuudhaan akka inni jiraatu gochuudhaaf yeroo dheeraadhaaf mul'ata qabna turre. Mul'anni kun guyyaatti dhugoome waanta ta'eef baay'ee gammannaa. Kanaafuu abbootiin aksiyoonaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif jaallattoonni deeggartoonni akkasumas hawaasni naannoo Hararii baga gammaddan milkoomina kanaan baga geessanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa magaalaa Harar naannoo Harar keessatti argamutti hospitaala guddaa sadarkaa isaa eeggate kan meeshaalee fayyaa teeknooloojiidhaan deeggaraman guutuu qabannee dhiyaachuu keenyaan milkoomina guddaa argachuu dandeenyeerra. Kanaafiyyuu hawaasni naannoo kanaa dhufuudhaan tajaajila guutuu akka argachuu qabu asumaan waamicha gochuun barbaada. Hundeeffamni hospitaala kana jalqaba ispeeshaalii seentarii ture as Hararitti jechuudha. Hararitti ispeeshaalii seentarii 2023 guraandhala keessa hundeeffame. Taanee amma guyyaa har'aa kana hospitaala waliigalaa eebbisuutti jirra. Bara 2025 jechuudha. Kana jechuun yeroo waggaa tokkoof cina galma guunne keessatti ispeeshaalii seentarii irraa hospitaalatti jijjiiramuun baay'ee namatti tola. Kunis kana duuba maaneejimentiin hospitaala waliigalaa waliif akkasumas hooggansi olaanaan kan aksiyoona fayyaa waliif maaneejimentii guutuun galata guddaa qabu. Ispeeshaalii seentarii irraa meeshaa babbareedaa kan waan baay'ee qaalii kan addunyaarraa fidatee guuttatee hospitaala waliigalaa sadarkaa isaa eeggatee hospitaala waliigalaa ta'uun carraaqqii guddaadhani. Otoo waldaa aksiyoona fayyaa waliif hin dhaabin dura guyyaa jalqabaa walgahii teenya onkololeessa 7 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Mariin guddaan guyyaa sanaa goone hospitaala waliigalaa tokko dhaabuudha. Hospitaala waliigalaa tokko banuudha. Hospitaala waliigalaa tokko ijaaruudha. Adeemsaa fi faajjii waggaa 9 booda kun har'a hospitaala waliigalaa waliif eebbisiisuu dandeenyerraa baga gammaddan baga gammaddan. Waggaa 9 dura yeroo hospitaala banuuf karoorfannu hojjetaa tokkollee hin qabnu, biiroo tokkollee hin qabnu. Garuu seeratti bulmaataa fi hundeeffamaa mirkaneeffachuun dhaabbata hundeessine. Kunoo har'a dhaabbatni lafa duwwaatti hundeessine har'a akkasitti ija godhatee mul'ateera baga gammaddan. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif namoota 20 bara 2016tti hundaa'e. Har'a abbootii aksiyoonaa 14,000 ol qaba.
Kanaaf qabeenya ummataaf jenna. Dhaabbileen bu'uurri isaa ummata ta'e jabaadha, guddaadha, hawaasa biratti jaalatamaadha. Firii baay'ifachaa, hidda gadi fageeffachaa, lalisaa kan deemuu fi kan hin sochoonedha. Sababni isaas dhaabbata ummataati. Karaa kamirrayyuu deeme waliif dhaabbata keenya jedhama malee dhaabbata abaluuti hin jedhamu. This is a very important moment for Waliif General Hospital. This is the very first experience hosting such kinds of prominent specialists from India, Bangalore Sparsh Hospital. And such kind of incidences will continue, and we'll receive many more specialists from India and a different corner of the world with a different and various specialty backgrounds. And I'm very pleased to announce that Waliif General Hospital will sign an MOU with Sparsh Hospital soon at Sparsh Hospital. And I'm very pleased and I'm very happy, and I really appreciate you to really volunteer and are willing to really work with us to achieve our common goal. And while we are signing the MOU together with to achieve a common goal, our common goal is to save lives, And for future connections. And please, I wish you a very memorable, wonderful stay here in Waliif General Hospital and in Harar. To say something about Ethiopia, my country. Ethiopia is the big country with the second populous country next to Nigeria in Africa. It's the land of hero people and the land of human origin. Welcome again and again to Ethiopia, the center of diplomacy. We are hosting the headquarters of Africa. So again to say something about Harar city. The beautiful city, the historical city, the symbol of love, and also the town of peace. Just to say something about Waliif Education Company. Waliif Education Company is like less than decade companies. Our ambition is to give an integrated healthcare packages for our societies. We have established such kinds of pharmacy hospital, Waliif General Hospital, and we have Waliif Health Science College to really contribute in training and education. We also import medicine and medical devices from abroad, especially from India, to really distribute across Ethiopia to fulfill the medicine shortages and the gaps. And also we have advanced laboratories in different places, and also we have television stations called Waliif Television. Thank you, Waliif Television, for recording this video. So we are working in a very integrated healthcare business, and also Sparsh also doing the same things. And I wish a very good connections and the relationships together. Have a very wonderful time. Thank you all for joining us in this special moment, and thank you all for hosting this prominent and well-known and senior specialists from India, Bangalore Sparsh Hospital. I thank you. Now I call Mr. Mandra to come here.
and invite one of the representatives to make a short speech. I thank you. Galatoma, everyone. It's been a pleasure to be over here. We, as a Sparsh Hospital, we got our renowned doctors with us. The very first name what we have is Dr. Suraj, who's doing the ortho surgeries, and he's doing onco ortho. Second doctor we have Dr. Akshay, he's the cardiac surgeon. And the third, which we have, Dr. Murali is basically, he's a neurosurgeon, and he's doing the complicated surgeries as well. So we are here to support Waliif Hospital, and in addition to the support of Mr. Varkane, we are really thankful to him, Dr. Yusuf, Mr. Daniel, and all your team members. Because of them we are here today, and I hope that we'll do a great successful surgeries as well. Even we'll try that we can give the maximum benefit to your country, to your people, so that the patients come to our country and take best treatment. Thank you very much, and thank you very much. Thank you. Invite someone. Yeah. I would like to invite Dr. Murali to be here and say a few words. A very good afternoon to all. Thank you, Mr. Varkane, for the beautiful, the Harar is city of love, city of peace. We just experienced it here as we came up. Thank you all for it. And we could experience it right when we landed in Addis, when Mr. Varkane came and received us there. I should thank Mr. Maninder for organizing this for Sparsh Hospital. I take a lot of pride in representing Sparsh Hospital with my colleagues, Dr. Akshay and Dr. Suraj. This is just the beginning. I'm sure we have a long journey to travel together. Wishing you all a great day. Thank you. Galatoma. So lastly, I want to really appreciate those people involved in this process for this relationship to happen. Mr. Daniel, he was a big contributor for this relationship to happen after a very tedious back-forth discussions and the communications in facilitating the work permits for these prominent guests. And I really thank you, Mr. Daniel. You are highly recognized. And also, Dr. Baisa also contributed for this relationship to happen. I really appreciate his effort. And also Dr. Ababayo, also he tried a lot for the relationship and the cooperation to happen. Thank you all for your contribution and involvement for this process to materialize. Thank you. Galatoma. Fayyata kun hospitaala waliigalaa waliifi hospitaalli waliigalaa waliif dursa fayyaa keessaniif ni kenna. Ogeessota fayyaa muuxannoo olaanoo gonfatan kanneen specialized ta'anii fi sub-specialized ta'an meeshaalee teekinooloojii addunyaan irra geessan kan dhaabbate hospitaalli keenya tajaajiloota yaalaa fayyaa bal'aatee kennuu irratti argama. Qorannoowwan fayyaa ammayyaa kanneen akka CT scan, ultrasound, laboratorii guutuu ta'e yaala baqsanii hodhum kunuunsa daa'immanii fi haadholii gorsa qajeelfama nyaataa ogeessota muuxannoo olaanoo qabaniin laachuu irratti argama. Maal kana qofa yaali nervii sammuu dugda keessaatii fi diskii dhukkuboota gogaa garagaraa gubaatii laphee fi qaroo laphee infekshinii kalee fi afuuftuu fincaan kanneen kana fakkaatan sa'aatii 24 fuula ifaadhaan isin simatee tajaajila isiniif kennuudhaaf qophii isaa xumuree isin eeguu irratti argama. Teessoon keenya magaala Harar hospitaala Hiwoot Faanaa fuulduratti argattu. Fayyaan qabeenya fayyaata hospitaala waliigalaa waliif. Magaalaan Harar miidhagina dabalataa tokko gonfatteeti. Hospitaala waliigalaa waliif. Waardiyyaa fayyaa keessanii jabaa ta'e kan isin tajaajilu hospitaalli keenya yeroo mara fayyaaf nagaa guutuu isiniif hawwa. Yoo dhibamtaniif garuu tajaajilli wal'aansa dhibee keessoo
wal'aansa dhibee haadholiif daa'immanii, dhibee lafee fi baqaqsanii wal'aan waliigalaa, hordoffiin ulfaaf deessisuu, wal'aansi dhibee ijaa, gogaa, narbii fi ilkaan dabalatee wal'aansi dhibee garaachaa fi kanneen biroo kamuu yeroo idilee fi idileen alatti hospitaala keenyatti haalaan kennamu. Kanaafis ispeeshaalistoonni ogummaa fayyaa muuxannoof ga'umsa olaanaa qaban meeshaalee wal'aansa fayyaa jabanaa, CT iskaanii dabalatee laaboraatoorii qulqullina olaanaa qabuuf X-ray sadarkaasaa eeggate. Kutaa wal'aansa dhukkubsattoota dandamannaaf tursiisa daa'imman kichuu akkasumas kutaalee ciisichaa mijaa'oo sadarkaa VIP dabalatee akkaataa filannoo keessaniin ciiftanii wal'aanamtan tajaajila faarmaasii fi ambulaansii waliin torban guutuu guyyaatti sa'aatii 24f isin tajaajilu. Kaffaltiin tajaajilaa keenya madaalawaadha. Dhaabbileef tajaajila liqaa ni qabna. Fayyaa ta'a. Teessoon keenya magaala Harar Hospitaala Hiwoot Faanaa cinaa. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif.
Egaa akkuma beekamu mootummaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi deeggarsa guddaa taasisuu erga eegaleetii tureera. Waggoottan darban 5-6 kana keessatti dhaabbileen fayyaa dhuunfaan bakkeewwan adda addaa keessumaa dhaabbileen fayyaa mootummaa gahuu hin dandeenye harki mootummaa bakka hunda waan hin qaqqabneef dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kana jajjabeessuu irratti wantoonni fooyyee qaban ni jiru. Naannoleen tokko tokko lafa kennuu irratti akkasumas immoo wal faana hojjechuu irratti wantoonni gaggaariin jalqabamaa ni jiru. Haaluma kanaatiin yeroo taanu keessatti hospitaalli kun kana caalaa akka inni guddatuuf mootummaan deeggarsa kallattiitiin hin kennaa. Keessumaa magaalli kunis bal'inaan akka isaan mana ijaaranii bal'inaan akka isaan socho'aniif deeggarsa hin taasisaa. Kanas akka ministeera fayyaatti nuti isin hordofna. Kana malees immoo tajaajiloota dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti hin jirre gara kanaatti akka isaan dhufanii hawaasni keenya argatan gochuu irratti mootummaa fi dhuunfaa wal faana hojjechuu irratti wantoonni jalqabaman ni jiru. Dhukkubsattoonni gara dhaabbata kanaa dhufan hundumtuu mootummaanis kan tajaajiluuf taa'e waan ta'eef wal gargaarree wal faana taanee cimneen hojjennaa. Isaanis bu'aa argatan akkuma jirutti ta'e hawaasaaf gatii madaaluwaan tajaajila akka kennaniif nutis deeggarsa adda addaa hin goona. Gara fuulduraatti kan mootummaa kan dhuunfaa utuu hin jedhin hawaasa tokko tajaajila waan ta'eef wal qabannee hospitaalli kunis akka inni guddatuuf mootummaan kallattii hundaan keessumaa akka isaan investimentii adda addaa irratti haalli mija'ee akka isaan lafa argataniif deeggarsa kan taanu taasisuu asumaan kaasuun barbaada. Guyyaan har'aa nuuf guyyaa addaati, nuuf guyyaa gammachuuti. Sababni isaa immoo mul'ata keenya jalqabaa kan ta'e hospitaala guddaa sadarkaa biyyaatti beekamaa ta'e, sadarkaa Afrikaa bahaatti beekamaa ta'e ijaaruudhaaf, uummata keenya tajaajiluudhaaf, fayyaa guutuu akka inni qabaatu, gammachuudhaan akka inni jiraatu gochuudhaaf yeroo dheeraadhaaf mul'ata qabna turre. Mul'anni kun guyyaatti dhugoome waanta ta'eef baay'ee gammannaa. Kanaafuu abbootiin aksiyoonaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif jaallattoonni deeggartoonni akkasumas hawaasni naannoo Hararii baga gammaddan milkoomina kanaan baga geessanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa magaalaa Harar naannoo Harar keessatti argamutti hospitaala guddaa sadarkaa isaa eeggate kan meeshaalee fayyaa teeknooloojiidhaan deeggaraman guutuu qabannee dhiyaachuu keenyaan milkoomina guddaa argachuu dandeenyeerra. Kanaafiyyuu hawaasni naannoo kanaa dhufuudhaan tajaajila guutuu akka argachuu qabu asumaan waamicha gochuun barbaada. Hundeeffamni hospitaala kana jalqaba ispeeshaalii seentarii ture as Hararitti jechuudha. Hararitti ispeeshaalii seentarii 2023 guraandhala keessa hundeeffame. Ittaanee amma guyyaa har'aa kana hospitaala waliigalaa eebbisuutti jirra. Bara 2025 jechuudha. Kana jechuun yeroo waggaa tokkoof cina galaman guunne keessatti ispeeshaalii seentarii irraa hospitaalatti jijjiiramuun baay'ee namatti tola. Kunis kana duuba maaneejimentiin hospitaala waliigalaa waliif akkasumas hooggansi olaanaan kan aksiyoona fayyaa waliif maaneejimentii guutuun galata guddaa qabu. Ispeeshaalii seentarii irraa meeshaa babbareedaa kan waan baay'ee qaalii kan addunyaarraa fidatee guuttatee hospitaala waliigalaa sadarkaa isaa eeggatee hospitaala waliigalaa ta'uun carraaqqii guddaadhani. Otoo waldaa aksiyoona fayyaa waliif hin dhaabin dura guyyaa jalqabaa walgahii teenya onkololeessa 7 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Mariin guddaan guyyaa sanaa goone hospitaala waliigalaa tokko dhaabuudha. Hospitaala waliigalaa tokko banuudha. Hospitaala waliigalaa tokko ijaaruudha. Adeemsaa fi faajjii waggaa 9 booda kun har'a hospitaala waliigalaa waliif eebbisiisuu dandeenyeerraa baga gammaddan baga gammaddan. Waggaa 9 dura yeroo hospitaala banuuf karoorfannu hojjetaa tokkollee hin qabnu, biiroo tokkollee hin qabnu. Garuu seeratti bulmaataa fi hundeeffamaa mirkaneeffachuun dhaabbata hundeessine. Kunoo har'a dhaabbatni lafa duwwaatti hundeessine har'a akkasitti ija godhatee mul'ateeraa baga gammaddan. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif namoota 20 bara 2016tti hundaa'e. Har'a abbootii aksiyoonaa 14,000 ol qaba.
Kanaaf qabeenya uummataaf jenna. Dhaabbileen bu'uurri isaa uummata ta'e jabaadha, guddaadha, hawaasa biratti jaalatamaadha. Firii baay'ifachaa, hidda gadi fageeffachaa, lalisaa kan deemuu fi kan hin sochoonedha. Sababni isaas dhaabbata uummataati. Karaa kamirrayyuu deemu waliif dhaabbata keenya jedhama malee dhaabbata abaluuti hin jedhamu. This is a very important moment for Waliif General Hospital. This is the very first experience hosting such kinds of prominent specialists from India, Bangalore Special Hospital. And such kind of incidences will continue, and we will receive many more specialists from India and a different corner of the world with a different and various specialty backgrounds. And I'm very pleased to announce that Waliif General Hospital will sign an MOU with the Sparsh Hospital soon at Sparsh Hospital. And I'm very pleased and I'm very happy, and I really appreciate you to really volunteer and are willing to really work with us to achieve our common goal. And while we are signing the MOU together with to achieve a common goal, our common goal is to save lives, and for future connections. And please, I wish you a very memorable, wonderful stay here in Waliif General Hospital and in Harar. To say something about Ethiopia, my country. Ethiopia is the big country with the second populous country next to Nigeria in Africa. It's the land of hero people and the land of human origin. Welcome again and again to Ethiopia, the center of diplomacy. We are hosting the headquarters of Africa. So again to say something about Harar city. The beautiful city, the historical city, the symbol of love, and also the town of peace. Just to say something about Waliif Education Company. Waliif Education Company is like less than decade companies. Our ambition is to give an integrated healthcare packages for our societies. We have established such kinds of pharmacy hospital, Waliif General Hospital, and we have Waliif Health Science College to really contribute in training and education. We also import medicine and medical devices from abroad, especially from India, to really distribute across Ethiopia to fulfill the medicine shortages and the gaps. And also we have advanced laboratories in different places, and also we have television stations called Waliif Television. Thank you, Waliif Television, for recording this video. So we are working in a very integrated healthcare business, and also Sparsh also doing the same things. And I wish a very good connections and the relationships together. Have a very wonderful time. Thank you all for joining us in this special moment, and thank you all for hosting this prominent and well-known and senior specialists from India, Bangalore Sparsh Hospital. I thank you. Now I call Mr. Mandra to come here.
and invite one of the representatives to make a short speech. I thank you. Galatoma, everyone. It's been a pleasure to be over here. We, as a Spursh Hospital, we got our renowned doctors with us. The very first name what we have is Dr. Suraj, who's doing the ortho surgeries, and he's doing onco ortho. Second doctor we have Dr. Akshay, he's the cardiac surgeon. And the third, which we have, Dr. Murali is basically, he's a neurosurgeon, and he's doing the complicated surgeries as well. So we are here to support Waliif Hospital, and in addition to the support of Mr. Varkane, we are really thankful to him, Dr. Yusuf, Mr. Daniel, and all your team members. Because of them we are here today, and I hope that we'll do a great successful surgeries as well. Even we'll try that we can give the maximum benefit to your country, to your people, so that the patients come to our country and take best treatment. Thank you very much, and thank you very much. Thank you. Invite someone. Yeah. I would like to invite Dr. Murali to be here and say a few words. A very good afternoon to all. Thank you, Mr. Varkane, for the beautiful, the Harare city of love, city of peace. We just experienced it here as we came up. Thank you all for it. And we could experience it right when we landed in Addis, when Mr. Varkane came and received us there. I should thank Mr. Maninder for organizing this for Spursh Hospital. I take a lot of pride in representing Spursh Hospital with my colleagues, Dr. Akshay and Dr. Suraj. This is just the beginning. I'm sure we have a long journey to travel together. Wishing you all a great day. Thank you. Galatoma. So lastly, I want to really appreciate those people involved in this process for this relationship to happen. Mr. Daniel, he was a big contributor for this relationship to happen after a very tedious back forth discussions and the communications in facilitating the work permits for these prominent guests. And I really thank you, Mr. Daniel. You are highly recognized. And also, Dr. Baisa also contributed for this relationship to happen. I really appreciate his effort. And also Dr. Ababayo, also he tried a lot for the relationship and the cooperation to happen. Thank you all for your contribution and involvement for this process to materialize. Thank you. Galatoma. Fayyaata kun hospitaala waliigalaa waliif hospitaalli waliigalaa waliif dursa fayyaa keessaniif ni kenna. Ogeessota fayyaa muuxannoo olaanoo gonfatan kanneen speeshaalaayizdii ta'anii fi sab speeshaalaayizdii ta'an meeshaalee teekinooloojii addunyaan irra geesseen kan dhaabbate hospitaalli keenya tajaajiloota yaalaa fayyaa bal'aatee kennuu irratti argama. Qorannoowwan fayyaa ammayyaa kanneen akka CT scan, ultrasound, laaboraatoorii guutuu ta'e yaala baqsanii hodhum kunuunsa daa'immanii fi haadholii gorsa qajeelfama nyaataa ogeessota muuxannoo olaanoo qabaniin laachuu irratti argama. Maal kana qofa yaalim nervii sammuu dugda keessaatii fi diskii dhukkuboota gogaa garagaraa gubaatii laphee fi qaroo laphee infekshinii kalee fi afuuftuu fincaanii kanneen kana fakkaatan sa'aatii 24 fuula ifaadhaan isin simatee tajaajila isiniif kennuudhaaf qophii isaa xumuree isin eeguu irratti argama. Teessoon keenya magaala Harar hospitaala Hiwoot Faanaa fuulduratti argattu. Fayyaan qabeenyaa Fayyaata hospitaala waliigalaa waliif. Magaalaan Harar miidhagina dabalataa tokko gonfatteeti. Hospitaala waliigalaa waliif. Waardiyyaa fayyaa keessanii jabaa ta'e kan isin tajaajilu hospitaalli keenya yeroo mara fayyaaf nagaa guutuu isiniif hawwa.
yoo dhibamtaniif garuu tajaajilli wal'aansa dhibee keessoo, wal'aansa dhibee haadholiif daa'immanii, dhibee lafee fi baqaqsanii wal'aanuu waliigalaa, hordoffiin ulfaaf deessisuu, wal'aansi dhibee ijaa, gogaa, narbii fi ilkaan dabalatee wal'aansi dhibee garaachaa fi kanneen biroo kamuu yeroo idilee fi idileen alatti hospitaala keenyatti haalaan kennamu. Kanaafis ispeeshaalistoonni ogummaa fayyaa muuxannoof ga'umsa olaanaa qaban meeshaalee wal'aansa fayyaa jabanaa, CT iskaanii dabalatee laaboraatoorii qulqullina olaanaa qabuuf X-ray sadarkaasaa eeggate. Kutaa wal'aansa dhukkubsattoota dandamannaaf tursiisa daa'imman kichuu akkasumas kutaalee ciisichaa mijaa'oo sadarkaa VIP dabalatee akkaataa filannoo keessaniin ciiftanii wal'aanamtan tajaajila faarmaasii fi ambulaansii waliin torban guutuu guyyaatti sa'aatii 24f isin tajaajilu. Kaffaltiin tajaajilaa keenya madaalawaadha. Dhaabbileef tajaajila liqaa ni qabna. Fayyaa ta'a. Teessoon keenya magaala Harar Hospitaala Hiwoot Faanaa cinaa. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif.
Egaa akkuma beekamu mootummaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi deeggarsa guddaa taasisuu erga eegaleetii tureera. Waggoottan darban 5-6 kana keessatti dhaabbileen fayyaa dhuunfaan bakkeewwan adda addaa keessumaa dhaabbileen fayyaa mootummaa gahuu hin dandeenye harki mootummaa bakka hunda waan hin qaqqabneef dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kana jajjabeessuu irratti wantoonni fooyyee qaban ni jiru. Naannoleen tokko tokko lafa kennuu irratti akkasumas immoo wal faana hojjechuu irratti wantoonni gaggaariin jalqabamaa ni jiru. Haaluma kanaatiin yeroo taanu keessatti hospitaalli kun kana caalaa akka inni guddatuuf mootummaan deeggarsa kallattiitiin hin kennaa. Keessumaa magaalli kunis bal'inaan akka isaan mana ijaaranii bal'inaan akka isaan socho'aniif deeggarsa hin taasisaa. Kanas akka ministeera fayyaatti nuti isin hordofna. Kana malees immoo tajaajiloota dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti hin jirre gara kanaatti akka isaan dhufanii hawaasni keenya argatan gochuu irratti mootummaa fi dhuunfaa wal faana hojjechuu irratti wantoonni jalqabaman ni jiru. Dhukkubsattoonni gara dhaabbata kanaa dhufan hundumtuu mootummaanis kan tajaajiluuf taa'e waan ta'eef wal gargaarree wal faana taanee cimneen hojjenna. Isaanis bu'aa argatan akkuma jirutti ta'e hawaasaaf gatii madaaluwaan tajaajila akka kennaniif nutis deeggarsa adda addaa hin goona. Gara fuulduraatti kan mootummaa kan dhuunfaa utuu hin jedhin hawaasa tokko tajaajila waan ta'eef wal qabannee hospitaalli kunis akka inni guddatuuf mootummaan kallattii hundaan keessumaa akka isaan investimentii adda addaa irratti haalli mija'ee akka isaan lafa argataniif deeggarsa kan taanu taasisuusumaan kaasuun barbaada. Guyyaan har'aa nuuf guyyaa addaati, nuuf guyyaa gammachuuti. Sababni isaa immoo mul'ata keenya jalqabaa kan ta'e hospitaala guddaa sadarkaa biyyaatti beekamaa ta'e, sadarkaa Afrikaa bahaatti beekamaa ta'e ijaaruudhaaf, uummata keenya tajaajiluudhaaf, fayyaa guutuu akka inni qabaatu, gammachuudhaan akka inni jiraatu gochuudhaaf yeroo dheeraadhaaf mul'ata qabna turre. Mul'anni kun guyyaatti dhugoome waanta ta'eef baay'ee gammannaa. Kanaafuu abbootiin aksiyoonaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif jaallattoonni, deeggartoonni akkasumas hawaasni naannoo Hararii baga gammaddan, milkoomina kanaan baga geessanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa magaalaa Harar naannoo Harar keessatti argamutti hospitaala guddaa sadarkaa isaa eeggate kan meeshaalee fayyaa teeknooloojiidhaan deeggaraman guutuu qabannee dhiyaachuu keenyaan milkoomina guddaa argachuu dandeenyeerra. Kanaafiyyuu hawaasni naannoo kanaa dhufuudhaan tajaajila guutuu akka argachuu qabu asumaan waamicha gochuun barbaada. Hundeeffamni hospitaala kana jalqaba ispeeshaalii seentarii ture hararitti jechuudha. Hararitti ispeeshaalii seentarii 2023 guraandhala keessa hundeeffame. Taanee amma guyyaa har'aa kana hospitaala waliigalaa eebbisuutti jirra. Bara 2025 jechuudha. Kana jechuun yeroo waggaa tokkoof cina galma guunee keessatti ispeeshaalii seentarii irraa hospitaalatti jijjiiramuun baay'ee namatti tola. Kunis kana duuba maaneejimentiin hospitaala waliigalaa waliif akkasumas hooggansi olaanaan kan aksiyoona fayyaa waliif maaneejimentii guutuun galata guddaa qabu. Ispeeshaalii seentarii irraa meeshaa babbareedaa kan waan baay'ee qaalii kan addunyaarraa fidatee guuttatee hospitaala waliigalaa sadarkaa isaa eeggatee hospitaala waliigalaa ta'uun carraaqqii guddaadhani. Otoo waldaa aksiyoona fayyaa waliif hin dhaabin dura guyyaa jalqabaa walgahii teenya onkoloolessa 7 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Marii guddaan guyyaa sanaa goone hospitaala waliigalaa tokko dhaabuudha. Hospitaala waliigalaa tokko banuudha. Hospitaala waliigalaa tokko ijaaruudha. Adeemsaa fi faajjii waggaa 9 booda kun har'a hospitaala waliigalaa waliif eebbisiisuu dandeenyerraa baga gammaddan, baga gammaddan. Waggaa 9 dura yeroo hospitaala banuuf karoorfannu hojjetaa tokkollee hin qabnu, biiroo tokkollee hin qabnu. Garuu seeratti bulmaataa fi hundeeffamaa mirkaneeffachuun dhaabbata hundeessine. Kunoo har'a dhaabbatni lafa duwwaatti hundeessine har'a akkasitti ija godhatee mul'ateera, baga gammaddan. Waldaan aksiyoona fayyaa waliif namoota 20 bara 2016tti hundaa'e. Har'a abbootii aksiyoonaa 14,000 ol qaba.
Kanaaf qabeenya ummataaf jenna. Dhaabbileen bu'uurri isaa ummata ta'e jabaadha, guddaadha, hawaasa biratti jaalatamaadha. Firii baay'ifachaa, hidda gadi fageeffachaa, lalisaa kan deemuu fi kan hin sochoonedha. Sababni isaas dhaabbata ummataati. Karaa kamirrayyuu deeme waliif dhaabbata keenya jedhama malee dhaabbata abaluuti hin jedhamu. waliif fayyaa ta'a. This is a very important moment for Waliif General Hospital. This is the very first experience hosting such kinds of prominent specialists from India, Bangalore Sparsh Hospital. And such kind of incidences will continue, and will receive many more specialists from India and a different corner of the world with a different and various specialty backgrounds. And I'm very pleased to announce that Waliif General Hospital will sign an MOU with the Sparsh Hospital soon at Sparsh Hospital. And I'm very pleased and I'm very happy, and I really appreciate you to really volunteer and are willing to really work with us to achieve our common goal. And while we are signing the MOU together with to achieve a common goal, our common goal is to save lives, and for future connections. And please, I wish you a very memorable, wonderful stay here in Waliif General Hospital and in Harar. To say something about Ethiopia, my country. Ethiopia is the big country with the second populous country next to Nigeria in Africa. It's the land of hero people and the land of human origin. Welcome again and again to Ethiopia, the center of diplomacy. We are hosting the headquarters of Africa. So again to say something about Harar city. The beautiful city, the historical city, the symbol of love, and also the town of peace. Just to say something about Waliif Education Company. Waliif Education Company is like less than decade companies. Our ambition is to give an integrated healthcare packages for our societies. We have established such kinds of pharmacy hospital, Waliif General Hospital, and we have Waliif Health Science College to really contribute in training and education. We also import medicine and medical devices from abroad, especially from India, to really distribute across Ethiopia to fulfill the medicine shortages and the gaps. And also we have advanced laboratories in different places, and also we have television stations called Waliif Television. Thank you, Waliif Television, for recording this video. So we are working in a very integrated healthcare business, and also Sparsh also doing the same things. And I wish a very good connections and the relationships together. Have a very wonderful time. Thank you all for joining us in this special moment, and thank you all for hosting this prominent and well-known and senior specialists from India, Bangalore Sparsh Hospital. I thank you. Now I call Mr. Mandra to come here.
and invite one of the representatives to make a short speech. I thank you. Galatoma, everyone. It's been a pleasure to be over here. We, as a Spursh Hospital, we got our renowned doctors with us. The very first name what we have is Dr. Suraj, who's doing the ortho surgeries, and he's doing onco ortho. Second doctor we have Dr. Akshay, he's the cardiac surgeon. And the third, which we have, Dr. Murali is basically, he's a neurosurgeon, and he's doing the complicated surgeries as well. So we are here to support Waliif Hospital, and in addition to the support of Mr. Varkane, we are really thankful to him, Dr. Yusuf, Mr. Daniel, and all your team members. Because of them we are here today, and I hope that we'll do a great successful surgeries as well. Even we'll try that we can give the maximum benefit to your country, to your people, so that the patients come to our country and take best treatment. Thank you very much, and thank you very much. Thank you. Invite someone. Yeah. I would like to invite Dr. Murali to be here and say a few words. A very good afternoon to all. Thank you, Mr. Varkane, for the beautiful, the Harar is city of love, city of peace. We just experienced it here as we came up. Thank you all for it. And we could experience it right when we landed in Addis, when Mr. Varkane came and received us there. I should thank Mr. Maninder for organizing this for Spursh Hospital. I take a lot of pride in representing Spursh Hospital with my colleagues, Dr. Akshay and Dr. Suraj. This is just the beginning. I'm sure we have a long journey to travel together. Wishing you all a great day. Thank you. Galatoma. So lastly, I want to really appreciate those people involved in this process for this relationship to happen. Mr. Daniel, he was a big contributor for this relationship to happen after a very tedious back forth discussions and the communications in facilitating the work permits for these prominent guests. And I really thank you, Mr. Daniel. You are highly recognized. And also, Dr. Baisa also contributed for this relationship to happen. I really appreciate his effort. And also Dr. Ababayo, also he tried a lot for the relationship and the cooperation to happen. Thank you all for your contribution and involvement for this process to materialize. Thank you. Galatoma. Fayyaata kun hospitaala waliigalaa waliif hospitaalli waliigalaa waliif dursa fayyaa keessaniif ni kenna. Ogeessota fayyaa muuxannoo olaanoo gonfatan kanneen speeshaalaayizdii ta'anii fi sab-speeshaalaayizdii ta'an meeshaalee teekinooloojii addunyaan irra geesseen kan dhaabbate hospitaalli keenya tajaajiloota yaalaa fayyaa bal'aatee kennuu irratti argama. Qorannoowwan fayyaa ammayyaa kanneen akka CT scanning, ultrasound, laaboraatoorii guutuu ta'e yaala baqsanii hodhum kunuunsa daa'immanii fi haadholii gorsa qajeelfama nyaataa ogeessota muuxannoo olaanoo qabaniin laachuu irratti argama. Maal kana qofa yaalim nervii sammuu dugda keessaatii fi diskii dhukkuboota gogaa garagaraa gubaatii laphee fi qaroo laphee infekshinii kalee fi afuuftuu fincaan kanneen kana fakkaatan sa'aatii 24 fuula ifaadhaan isin simatee tajaajila isiniif kennuudhaaf qophii isaa xumuree isin eeguu irratti argama. Teessoon keenya magaala Harar hospitaala Hiwoot Faanaa fuulduratti argattu. Fayyaan qabeenya Fayyaata hospitaala waliigalaa waliif. Magaalaan Harar miidhagina dabalataa tokko gonfatteeti. Hospitaala waliigalaa waliif. Waardiyyaa fayyaa keessanii jabaa ta'e kan isin tajaajilu hospitaalli keenya yeroo mara fayyaaf nagaa guutuu isiniif hawwa. Yoo dhibamtaniif garuu tajaajilli wal'aansa dhibee keessoo
wal'aansa dhibee haadholiif daa'immanii, dhibee lafee fi baqaqsanii wal'aan waliigalaa, hordoffiin ulfaaf deessisuu, wal'aansi dhibee ijaa, gogaa, narbii fi ilkaan dabalatee wal'aansi dhibee garaachaa fi kanneen biroo kamuu yeroo idilee fi idileen alatti hospitaala keenyatti haalaan kennamu. Kanaafis ispeeshaalistoonni ogummaa fayyaa muuxannoof ga'umsa olaanaa qaban meeshaalee wal'aansa fayyaa jabanaa, CT iskaanii dabalatee laaboraatoorii qulqullina olaanaa qabuuf X-ray sadarkaa isaa eeggate. Kutaa wal'aansa dhukkubsattoota dandamannaaf tursiisa daa'imman kichuu akkasumas kutaalee ciisichaa mijaa'oo sadarkaa VIP dabalatee akkaataa filannoo keessaniin ciiftanii wal'aanamtan tajaajila faarmaasii fi ambulaansii waliin torban guutuu guyyaatti sa'aatii 24f isin tajaajilu. Kaffaltiin tajaajilaa keenya madaalawaadha. Dhaabbileef tajaajila liqaa ni qabna. Fayyaa ta'a. Teessoon keenya magaala Harar Hospitaala Hiwoot Faanaa cinaa. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif.